qophaa'uun bareeda. Waa hundaanuu qophaa'uun bareeda akka tasa. Yoo nafseen xiyata darbitu taate sooshaal miidiyaa irratti akka du'aa akka dhajjiru. Wallahi tolcha jiruun addunyaa tunnutti wanni ani du'allee sodaanne waa tokkollee sodaanne maaluma qabadhee karatti yaadee jedhaa jira. Ufii guyyaa tokko salaata rabbiin dhiifne irraallee deemu. Wani na dubbisi jedhee billee haadha wayi manaa kadhachiiftu. Suuraa kiyya akka maxxansin immoo ayyoon tiyya rifatti. Ayyoon tiyya abbaan kiyya ayyoon tiyya natti dhiisee darbe. Akka tasa yoo nafseen xiyata darbitu taate sooshaal miidiyaa irratti akka du'aa akka dhajjiru. Wallahi tolcha jiruun addunyaa tunnutti wanni ani du'allee sodaanne waa tokkollee sodaanne maaluma qabadhee karatti yaadee jedhaa jira. Ufii guyyaa tokko salaata rabbiin dhiifne irraallee deemu. Wani na dubbisi jedhee billee haadha wayi manaa kadhachiiftu. Suuraa kiyya akka maxxansin immoo ayyoon tiyya rifatti. Ayyoon tiyya abbaan kiyya ayyoon tiyya natti dhiisee darbe. Yaa Rabbi kiyya maasiyaa akkasii tolcha wanni asii kara dhullee suuraa kiyyallee yoo akka tasaa feesbuuk irraa na dhabde suuraa kiyyallee lakkoofsa kanaan illee bilbiltee na dhabde do'ayidhaa gara amaariffaallee duramiffaallee wallahi namni biyya ambaa keessa jiru atillee nu caalteetii miti namni martuu fuula rabbi wallahi du'alleen sodaanne rasuula rabbiittu du'e sallallahu alayhi wasallam ambiyoota rabbiittu darbe garuu maal qabadhee deema gara fuula rabbii jechaafi wallahi du'aa hinaa kadhachiise. Yaa Rabbii akkasii wallahi billahi orka kaleeti addata guyyaatiin natti dabalamaa deema wanna natti hir'ataa deeman jiru garuu ani du'alleen sodaanne dhibeelleen sodaanne maaluma qabadhee rabbii kiyyan deema. Namni fuula wanni irratti akka tasaa yoo akka tasaa rabbiin kiyya nafsee tiyya dabarse du'aayinaa kadhachiise yoo jiraadhe yookaan du'aayinaa kadhachiise inshaallah. Suuraa kiyya immoo akka maxxanse waa hundaanuu qophaa'uun bareeda akka tasa yoo nafseen xiyata darbitu taate sooshaal miidiyaa irratti akka du'aa akka dhajjiru. Wallahi tolcha jiruun addunyaa tunnutti wanni ani du'allee sodaanne waa tokkollee sodaanne maaluma qabadhee karatti yaadee jedhaa jira. Ufii guyyaa tokko salaata rabbiin dhiifne irraallee deemu.
wani na dubbisi jedhee billee ani wayi manaa kana jiibtu suuraa kee akka maxxansin immoo ayyoon tiyya rifatti ayyoon tiyya abbaan kiyya ayyoon tiyya natti dhiisee darbe يا الله يا ربي يا نتمرزدنا يا ربي يا ربي يا مازيك أكاسي تولجا والناس يكرا كل سورة كيالي يو أكتسا فيسبوك رانا دبتي سورة كيالي لكوسا كنان اللي بالبلتين الأبد دو أين أكرج أماري بالي نورمي بالي والله نعم نبي أمباك يسجل أدلة نجعلتي بدي نعم مرضو فول ربي والله تولين سودان رسول ربي تدوي صلى الله عليه وسلم أبيوت ربي تدربي غير مالك أبد دي مكرهون ربي جشافي والله دعائنا كرجيس يا ربي أكاسي والله بالله وكاليتي عددا قيات النتي دبر ما ديما وانا نتي أتا ديما جيرو قرواني دولين سودان إبيلين سودان مارو مكبت إربي كي يدي نمني فول واني رد أكتسا يو أكتسا ربي كي نفسي تي دبر سيدو أينا كدا جيس يو جرات يوكا دعائنا كان بيجيس إن شاء الله سورة كي يمو أكمل تنسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدي وانا كم نغيرتو غلطة بي رجيني حسب مجاهنا كيسا وانت نمت نغامو أنا كيتي وانت نمت نغامي دي بيس ميتي دعاء سميتي نمني أن أكمل ما ربي يبرك قبل دي موانجل وقيس أقفان ندعى أن أكمل تحقيقي يجودا وان هدو كرانا ما راسو هدو ما قلبي نما جابسو نمني هندو أبي خمادا إنما دون هندي كينيا كرانا نما جودا فتينيا وكورونا في الليل متي نمني نما دعا دودا دراهو ممني تنجرا إما دونا لكن أمو ربين وعملين أفني الدنيا تنقبتي يرونتي بدي حالة بدي هجنين حالة إساولت الأرامنين حالة لا قامينون حالة قندما نانما في وانتقر غراتين بوجي أبني قلبين كينيا بوعا غراتين وانتاتاني يرونتي ربي برادنو إساتتكو قلبي نما جابسا نم نمدو مجامكم قرتي قويا سايوغي nama hundaafuu guyyaa isaa yoo ga'e konkolaataanis fe'amees ciisees namni madu'a laakiin ammoo dhiifamaa namni numa du'a garuu ammoo wanti nuti rabbii keenya biratti deemaa jirru maalidha waan jettu hedduu qalbii namaa cabsitee jechuudha. Harka qullaa rabbii bira deemuu jirramu qophoofne jirramu akkamii waan jettu hedduu qalbii namaa raasti hedduu nama rifachiifti yeroo ammaa kana dhibee hamaa ijaan hin mul'anne ka addunyaa raasu jirus addunyaa gubbaa jira garuu har'allee ilmi namaa har'allee nuti sirroofne toobaa keenya qulqulluu gara rabbii dachaane gara rabbii kennaan deebine wanti akkaan qalbii namaa cabsu wanti akkaan nama rifachiisuu jiraate isa gama jechuun namni numa du'a eessaanillee ta'uu eessa gara barbaadeenillee numa du'a garuu ammoo haa ta'uti maal qabanne rabbii keenya bira deemaa jirra haala kamiin deemaa jirra duuti du'umaa duraanuu numa duuna haa ta'u garuu maal qabanne rabbii keenya bira deemaa jirra
mucaan kun yoon dhageeffanne warroonni amma dhuftanii waan hedduu garaa nama hirmachiisite. Waa hundaanuu qophaa'uun bareeda akka tasa yoo nafseen xiyata darbitu taate sooshaal miidiyaa irratti akka du'aa hin akalachiisu. Wallahi tolcha jiruun addunyaa adunnatti wanni ani du'allee sodaanne waa tokkollee sodaanne maaluma qabadhee karatti kiyyaa deemu jedhaa jira. Ufii guyyaa tokko salaata rabbiin dhiifne irraallee deemu. Wani na dubbisiisin jedheefillee ani waa'ee manaa kadhachiiftu. Suuraa kee akka maxxansin immoo ayyoon tiyya rifatti. Ayyoon tiyya abbaan kiyya ayyoon tiyya natti dhiisee darbe. Ya Allah, ya Rabbi, ya Nazabarzidana, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Mazia. Akkasii tolcha wanni asii kira dhulle suuraa kiyyallee yoo akka tasaa Facebook irraa na dhabde suuraa kiyyallee lakkoofsa kanaan illee bilbiltee na dhabde do'ayidhaa gara je amaariffaallee oromiffaallee wallahi namni biyya ambaa keessa jiru atillee caalteetii miti namni martuu fuula rabbi wallahi du'alleen sodaanne rasuula rabbiittu du'e sallallahu alayhi wasallam ambiyoota rabbiittu darbe garuu maal qabadhee deema gara fuula rabbii jechaafi wallahi du'aa inaa kadhachiise yaa rabbii akkasii wallahi billahi orka kaleeti addata guyyaatiin natti dabalamaa deema wanna natti hir'ataa deeman jiru garuu ani du'alleen sodaanne dhibeelleen sodaanne maaluma qabadhe rabbii kiyyadde namni fuula wanni irratti akka tasa yoo akka tasa rabbiin kiyya nafsee tiyya dabarse du'aayinaa kadhachiise yoo jiraadhe yookaan du'aayinaa kadhachiise inshallah suuraa kiyyammoo akka maxxanse kaleetu na dhukkuba maal jette wannuma na dhukkubuyyuu hin beeku bakka morma jette mataa jette harka jette qubbii wanni martu hoo immoo harkaa na guba hoo garummoo akkasuma obsee jalaa deema akkasuma obsee hin ciifneellee jalallee beeyta hin ciifneellee akkasumatti alallaahi ta'ukkattu jedhee akkasumatti deema beeyta garummoo naa guuge amma cirraashii namuttuu jammare kokkee kanarra namuttuu jammare. Kanaaf obboleewwan kiyya ani akka hiree tanatti fayyadamee wanti isin hidhaamu yoo jiraate gara rabbii kennaa dachaanu hundaa hin dhaqabna rakkoon takka hin jirtu iyyuu duniyaas tahee waan biraa hundaa hin dhaqabna garuu ammoo akka tasaa nu jala dabartee ka dhaqabu hin dhaqabne ammoo karaa rabbii keenyaa deebi'uudha. Kanaaf ammoo gara rabbii keenyaa dachaanu ani rabbii bira maal qabadhe deemuuf jira wanti hundinuu jiruuf duniyaalleen jirulleen wanta hundaafuu bira dhaqabu deemna yoo lubbuudhaan jiraanne bira dhaqabne garuu gaafa lubbuun hin jiraanne immoo maal rabbii keenya qabannee bira deemuuf jirra. Amma dubbiin as biras ilaaluu qabdan mucaa boo'uus mitiyyuu dhibee koronaas mitiyyuu wanta fedhan haa ta'u rabbiin lubbuu filaanii mataa isaa qaba gaafa uume gaafa ajjeesu haga jiraachisu rabbiin lafa khayraa sun amma dhibeen qabamteef ammoo namni du'us yookaan yoo dhibeen qaban namni hafuus hin jiru wanti nuti beekuu qabnu obboleewwan keenya warroonni dhibee akkanaatiin qabamtan warroonni dhibee koronaatiin qabamtan ammoo wanti isin hidhaamu yoo jiraate hin sodaatina dhugaadha wanti maal qabanne rabbii keenya bira nama yaachisti nama boochisti
du'a yoo isaatu maatii miti numa duuna du'a miti amma rakkoon jirtu obboleewwan kiyya yoo dhibee kanaan qabamtan wanti isin godhuu qabdan du'aa kadhachuu ispoortii hojjechuu waan ho'aa fayyadamuu fi waan garagaraatti irratti socho'uudha. Wanti bo'uudhaan dhiphachuudhaan wanti finnu tokko illee jiru waan ta'eef dhugaadha hiree tana rabbiin tari'amu dhibima kanaanuu qabamuu namoo khayrii ta'uu malee hin beekamu waan ta'eef maaliif jennaan gabbaatee konkolaataan dhahamtee gabbaatee gamoo irraa darbamtee gabbaatee namaan dhahamtee duu irraa dhibee kanaan qabamtee gartee guyyaa mamuraa saddeetu harkatteetiin toobaa gara rabbii keenya dachaanii hiree qabna haa xiqqaatu haa guddattu hiree qabna jiraachuufis duufis dhibeen kun hiree nuu kenna waan ta'eef guyyaa lama saddeetti torbaan takka illee yoo ta'e ji'a takka illee yoo ta'e hiree nuu kenna soo hiree sanii fayyadamnee badii teenya rabbiin gafuurur rahiim waan ta'eef nu araarama irra nuu dabra waan ta'eef kallattii hundaan ka nama miinis ka wal miinis ka ollaa miinis ka hiriyyaa miin ka abbaa haadhatti mataa jabaattan hundi keenyaa rakkootin hin beekna ka obboleessatti gartee ka obboleettitti ka hangafaa ka xiqqaa ka guddaa ka hiriyyaa bakka hunda wal beekna waan ta'eef hundi keessanuu badii irra dhaabbannee badii irra jirru hundarraayyuu hamma dandeenye gara rabbii keenyaa dacha'uudhaaf haasassuunu haa dachaanu gara rabbii keenyaa rabbiin haa yaadannu achi booda waan hundaa'u amantaa keenya haa dursinu waan hundaayyuu jechuudha. Wanti kun waan hundi hin dhaqqabama takka illee hin yaadina takka illee hin shakkina dhibee sin sodaatina waan godhamuu qabu hunda godhaati uf eega of eeggannoo keessan godha of eeggannoo keessan halkanii guyyaa irratti hojjedha. Garuu ammoo wanta achirraa hafe ammoo hariiroo keenyaa fi hariiroo rabbiin gidduu jiru maalidha hanguma dhibeen kunillee jalqabetti hanguma dhibeen kunillee biyya kana raasuu jirutti hanga ammaatti toobaan keenya akkami gara rabbii keenyatti deebiin akkami beelahaa nyaachisuun keenya akkami ka uffata dhabe ka uffata hin qabne nyaachisuun keenya akkami abbaa keenya to'achuu jirra haadha teenya quba qabna obboleewwan keenya miskiin ollaa keenya quba qabna waan jettuudha. Hanga ammaa yoo akkuma kadeessaa badii dalagaa jiraanne badii kanarra dhaabbanne rabbiin akka waan kana furmaata hin finne beekuudha qabna. Yoo nuti hin beekne yoo walii yaadanne yoo ofii yaadanne ana akka kiyyatti waa dhibeen tun illee hin deemtu natti hin fakkaattu dhibeen dhibee deemtu illee hin fakkaattu yoo nuti dadhabaa keenya yoo nuti miskiina keenya yoo nuti ofii yaadanne malee kanaaf ammoo obboleewwan dhibee kanaan qabamtanis yoo jiraattan akka tasaa dhibeen kunis yoo isin qabates of eeggannoo keessan godhaa hariiroo gara rabbii kennaa hadachaan hundi keenya haa toobbannu jechaatiin obboleessa keenya ammoo hundi keessanuu amaana isin dhaammate waan ta'eef du'aa'ee naa godhaadhaa jedhe hundi keessanuu akkuma rabbi isin laaffiseen du'aa'ee akka gootaniif dhaamsanii dabarsine hundi keessan du'aa'ee godhaafi dhibeen tun gartee ammoo ta booda sii dhibeen biraa san qaban rabbi isa haa taasisu hunda keenya bakkuma jiru rabbi nu haa eegu dhibeen tun dhufuun illee khayrimaaf haa taatu dhibeen kun gartee amma akka hamtu ilaalu jirra malee akkuma haama ilaalu jirra malee akka badan ilaalu jirra malee dhibeen kun hanga ammaa faayidaa isaa anifat illee hin hubanne dhibeen kun tarii anaafsiif khayri guddaa bu'aa guddaa qabaachuun malee dhibee kanarra dhaabbannee rabbii keenya haa yaadannu dhibee kanarra dhaabbannee rakkataa keenya miskiina keenya haa qarqaarru dhibee kana fayyadamneetiin ufaatu waan nu dhibee kana fayyadamnee karaa badaa karaa hamtuu irra deemaa jirurra karaa rabbii keenya adachaanu kanaaf ammoo obboleewwan keenya kanaaf obboleewwan keenya mucaa kanaaf akka rabbiin aafiyaa isaa kennu isaa kadhadhaa namoota biraallee akka isaatti dhibamanii fi yookaan dhibeen kun irra jirtuufillee du'aa'ee godha rabbiin hin danda'a qubaa quduraafiitiin osoo oolcheen bulin irraa kaasuun mala rabbi irraa haa kaasu isinitti illee hin fidinii koronaa kana isinitti hin fidinii isinillee itti hin fidin isallee isinirraa qabu isallee isinirraa haa qabu isinillee isinirraa haa qabu wal bira taraadhaa keessaa obboleewwan keenya warroonni biyya alaa jirtan koronaan kun gartee biyya jirtaa ala jirtaa hin beeku guddaa xiqqaan jedhu hundaahu wali qabaatin jira hundaahu nyaachu jira hundaa fixu jira rabbiin waan fidee sumatu beeka kanaaf ammoo obboleewwan keenya hundumti keessan bakkuma jirtanitti warroonni biyya alaa jirtan warroonni biyya keessa jirtan bakkuma jirtanitti tika rabbi jira jiraadha rabbi sinaa tiksu galatooma ulfaadha asumaan ammoo waliloota nanaaf affeerama tanumaa wal qabatti waan ta'eef waliloota nanaaf affeeramaati nagahaan naaf jiraadha. يا ربي أرارا
si qofa yaa uumaa kan hundaa danda'u hiyyeessaaf dureessaa kan qixa dhaga'u gurraachaa fi adii dheeraa fi gabaabaa hundaa abbaan si'i situ harkaa qaba bareedaaf fokkisaa gaariis ta'ee hamaa qaamni guutuu fedhuun si qofaan uumamaa nutu si wallaalee daandii irraa make numatu of gatee bakka malle dhaqe si qofa kadhanna yaa rabbi araara arjooma kan keetii mukni illeen daraara mixii lafa deemtuuf bineensi daggala tika keen tikfamee si'iin oolee gala yaa uumamaa kan hundaa dandeessu kadhannaa shimbiraaf karraammoo dhageessu ati wamaan taane nutu qaba yakka ijji kee hin rafu hunda qixa argaa ollaan inni kalee harkarraa wal nyaata har'ammoo wal jibbee hamtuu waliif baata tokko caaluuf isa kaan kuffisee kan ofii tolfachuuf kan kaanii buqqisee lafasaa fudhachuuf lafee isaa cabsee mana isaa duroomsuuf seera uumaa dabsee irreen irra aanee waraanaan doorsisaa abbaa faadha hidhee daa'imman boochisaa meeqatu akkanaan qabeenya tuurate meeqatu irreedhaan qabeenya buurate ilmi abbaa isaa hin tumne kuffisee ergachuun dadhabne dhiiga isaan guddisee dhalli dhalaganee hambise qophatti rabbis kana jibbee nu galche golatti afaan isaa damma harki isaa cubbuu namni horiif jedhee yoo wal baasu lubbuu waanuma hin garreen sobaan ragaa ba'a isa tokko miidhee tokkoof wabii ta'a amantiidhaaf kutaan gosummaan wal qoodee hiriyyaan wal jibbee ilmi haadhaan oodee somni kooraa koree dhugatuma seene mana hamaa sana hundatu aseene waraanaan dhaadatu tolchaa harka namaa kan guyyaa hin jirre fixeensa ganamaa hiika misaa'ila jabinna taankiidha kan horiin guutame maalummaa baankiidha gatii dhabe martuu koronaan dhalannaan rabbi ni barsiise addunyaan barannaan waraana oomishaa walitti bobbaasaa lubbuu guddaaf xiqqaa tasatti bobbaasaa yamaniif siiriyaa iraaniin diiganii ergamaa maletti na argaa fiiganii daa'imman xixiqqoo tan lafaa hin kaane haadhoo haadha ulfaa tan manaa hin baane diiganii ergamaa maletti na argaa fiiganii daa'imman xixiqqoo tan lafaa hin kaane haadhoo haadha ulfaa tan manaa hin baane lafarraan rasaasa samirraan abidda uumaa isaa dagatee namatu waldhidda imimmaan hiyyeessaa hin gattu tasatti hundaa bifa tokkoon galchite manatti ati musliima ati kiristaana ati warra sana situ natti aana jedhee dhalli namaa wal biraa dhabamee waajjirri martinuu firoomaan qabamee hiree isa tokko inni tokko cufaa badii isa tokkoof inni tokko kufa guddinni dhabamee wal buusan hallayyaa utuu lubbuun jiran guban nama fayyaa walammachuun hafee walamiin guddate dhiirri kofoo baasee shinshinii uffate dubaraaf dubarri gaa'ela geggeessee namni gaarii jibbee waan badaa jabeesse rakkoo isaadhaa kan harkisee fide tolatti amannee nutu tola dide yaa rabbi araara nun gatiin karatti balbala cufannee hafneerra manatti haadhaa fi ilmatu walirraa fagaate hunduu si'eef salphaa yoomsitti jabaate nu humnas hin qabnu addunyaa gubbatti si'iin baanee galla lafuma hundatti garii hireen fuutee isa baafte biyya hadha harmee yaadee boo'ee sitti iyya abbaa faadha dhabee hafeera kophatti ati maatii ta'ii qabadhu bobatti boru biyya gala hadha dalagadhee waan ittiin jiraadhu harkatti qabadhee jedhee utuu fiigu qormaanni kee dhufe addunyaa wal irraa daandii walit cufe yaa rabbi araara sitti maganfanne qoricha waa maraa si qofa abdanne akkasi galatuma ulfaadha waraabaa bulaa rabbi sinirraa jaallatu hundumti keessan mucaa kanaaf du'aa godhaa nagaa hannaaf jiradhaa ramadaana isin haa ga'u isallee isin haa ga'u waraabaa bulaa deebannaa jajjabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.